Ashamaar kafuun akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa farkaa qabnu kunooti. ABO-WBO'N Zoonii waraarsa miseensota haaraa leenjii waraanaaf siyaasaan leenjisaa ture eebbisuun dirqama itti aanuuf bobbaasuu beeksise. Kaadhimamtoonni miseensota WBO Zoonii Arsadee kun turtii yeroo leenjii isaanii keessatti haalota ulfaatoo keessa taa'uun obsaa fi kutannoon leenji'aa turuu isaanii himameera. Rakkoo sabichi keessa jiru keessaa baasuuf dirqamoota miseensotatti kennamu amanamummaan akka raawwatanis dhaamame. Kaadhimamtoonni haaraa kun kanneen sirni kun qe'ee fi hojii isaanii irra nagaan jiraachuu fi hojjetachuu isaan horke ta'uu kan himame yoo ta'u, roorroo kana jalaa ofis ta'ee saba isaanii baasuuf warra qawwee kaasan ta'uu himameera. Wayita dirqamaa bobba'anitti kan isaan tiksuu qabu nama osoo hin taane kaayyoo guddicha dhaaba isaanii ta'uu gabaafame. Kaadhimamtoonni kunneen kutannoo olaanaadhaan qabsicha galiin ga'uuf warraaquu akka qabanis dhaamameera. Zooniin Arsadee miseensota haaraa kana leenjisee bobbaasuun zoonichi hangam gabbataa akka jiru agarsiisaa jedhame. Gama kaaniin waraanni bilisummaa Oromoo zooniin giddu galaa marii bal'aa adeemsisaa turuusaa maddeen itti siqeenya qaban gabaasaniiru. Zooniin giddu galaa marii bal'aa tibbana gaggeessuu isaa kan agarsiisu suuraaleen ba'ee miidiyaa hawaasaan qoodameera. Mootummaan Itoophiyaa WBO zoonii giddu galaa dhabamsiisuuf yaalii hedduu taasisaa tures ammas itti jirus zoonichi ka duraa caalaa itti of ijaaraa jira jedhame. Zooniin giddu galaa dhabamsiisuuf mootummaan hoogganaa isaa sanyii nagaasaa sossobee galchuun kan yaadatamu. Ergasii zoonichi haala hin eegamneen hoogganaa haaraa filatee walleenjisee ga'umsa gaarii irratti akka argamu maddeen waraana bilisummaa Oromoo ni gabaasu. Oduu keenya itti aanuun namichi Saudi Arabiyaa dargaggoo Itoophiyaa Mohammed irratti haleellaa raawwate jedhame to'annaa jala ooleera. Viidiyoon dargaggoon lammii Itoophiyaa Mohammed jedhamu biyya Saudi Arabiyaa keessatti nama isa qacarateen haala suukanneessaa ta'een osoo reebamu agarsiisu kanaan dura qoodamaa tureera. Kana hordofuun lammiin Saudi Arabiyaa dargaggoo Itoophiyaa Mohammed irratti haleellaa raawwate to'atamuu poolisiin Riyaad beeksiseera. Imbaasiin Itoophiyaa Riyaad jirus nama kana to'achuusaaf poolisii galateeffatee jira. Hawaasnis qabamuu nama kanaa walii qoodeera. Oduu keenya birootiin balaa sigiga lafaa godina Kaambaataatti mudateen namoonni 2 du'an. Naannoo giddu galaa Itoophiyaa zoonii Kaambaataa aanaa Angaachaa gandaa Zoobbeechaa balaa sigiga lafaa kibxataa halkan mudateen lubbuun namoota 2 darbuu waajjira kominikeeshinii godina Kaambaataa ibseera. Obbo Araggaa Isheetuu bulchaan godinichaa sigigni lafaa halkan naannoo sa'aatii 11 mudachuu ibsan. Balaan kun goodaa gaaraan barchoo kan rokkute yoo fi balaa kana geessisuus achiis qabeenya uummataa irraanis miidhaa qaqqabsiisuu ifoomsaniiru. Kutaalee hawaasaa miidhaan irra ga'ee deebisanii dhaabuuf deeggarsa barbaachisu ka godhan ta'uu ibsuun gara fuulduraatti naannolee balaawwan kana fakkaataniif saaxilamoo ta'an irraa balaan akka hin geenye hojiileen of eeggannoo hojjetamaa jiraachuu isaanii bulchaan kun ibseera. Oduu keenya itti aanuun bu'uuraalee misoomaa humna ibsaa irra miidhaa fi hanna qaqqabeen qarshii miliyoona 287 olitti tilmaamamu duraa manca'uu dhaabbatichi ibse. Tajaajilli humna ibsaa Itoophiyaa bara baajetaa 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti miidhaa fi hanna bu'uuraalee humna ibsaa irra qaqqabeen birrii miliyoona 287 ol dhabuu beeksiseera. Tajaajilichi ibsa isaan bara baajetaa kana keessatti bu'uuraalee humna ibsaa irratti yakkoonni hannaa baay'inaan 117 utaalee biyyattii bakka adda addaatti raawwatameera. Kasaaraa qarshii miliyoona 216 fi 586 akkasumas 631 kan isarratti qaqqabsiise ta'uu ifoomse. Dabalataan sababa hanna humna ibsaa irraa dhaqqabeen birrii miliyoona 700 fi 894 akka uumame gabaasuun kunis miidhaa bara baajetaa kana keessatti dhaqqabe yoo ilaalamu bara kana qofa walii galatti birrii miliyoona 287 fi 482 fi 618 akka kasaaree tajaajilichi ibseera. Namoota yakka kana raawwatan jedhaman 35 ol qaamolee nageenyaa waliin ta'uun tarkaanfiin seeraa irratti fudhatamuu dhaabbatichi ibseera. Xumura irratti ibsi kun bara dabrellee bu'uuraalee misoomaa humna ibsaa irra miidhaa fi hanni qaqqabuu fi ka bara darbee immoo kasaaraa qarshii miliyoona 17 ol ta'uu isa yaadachiiseera. Oduu keenya itti aanuun waggaan lammiileen Itoophiyaa 250,050 ta'an biyya ofii dhiisanii godaanuu jedha gabaasni zee konversiishaan. Dur Itoophiyaa keessatti ilmi namaa baratee hojii mootummaa qabachuun jiruu gaarii nama jiraachisa. Hawaasa keessattis kabaja guddaa namatti hora ture. Waggoota kurnanoota darban immoo biyyattii keessatti barnoonni babal'atus gatiin barnootaa gadi bu'aatuma dhufe. Hedduun barachuun kanneen baratanii eebbifaman carraa hojii hedduu argachuuf qormaata itti ta'ee jedha barruun zee konversiishin.
Uummata Itoophiyaa keessaa dhibbantaa 70 akka ta'u umuriin isaanii waggaa 30 gadi. Magaalota keessatti bara 2022 keessa istaatiksiin akka agarsiisutti dhibbantaa 22.3 hojii dhabeeyyiidha jedha. Lammiilee biyyattii godaansaaf saaxile tokko hojii dhabdummaadha jedha. Ji'oota ja'an jalqabaa bara faranjoota 2025 keessa lammiilee 350 ta'an ulaa galoo galaana Adenii fi galaana Diimaarraan godaansa seeraan alaatiif manaa ba'an galaana irratti dhumaniiru jiru. Balaa suukanneessaa gaafa hagayya 3 bara 2025 mudate qofa godaantota 200 lubbuu dhabe. Hedduun lammiilee Itoophiyaati jedha barruun kun. Itoophiyaan godaantotaaf iddoo ka'umsaa, ulaa ce'umsaa fi iddoo qubsummaas biyya taatee jedha barruun kun. Waggaatti lammiileen Itoophiyaa 200,050 biyyarraa godaanuu jedheera. Sababoota ijoo inni kaa'e keessaas jalqabaa fi walakkeessa bara faranjoota 2000 keessa dargaggoonni Itoophiyaa karuma seeraatiin hojii barbaachaa gara biyyoota galoo galaanaa imalu ture. Keessattuu Saudi Arabiyaan iddoo filatan turte. Dhuma bara 2013 hanga jalqaba bara 2018tti Itoophiyaan deemsa gara baha giddu galeessaa hojiif godhamu ni uggurte. Lammiilee kanneen irratti sarbamni waan raawwatamaa tureef yeroo kana keessa godaansi seeraan alaa tooftaa jijjiirrate. Godaansi karaa seeraan alaa ni eegalame. Keessumaa godaansi dubartootaa ni dabale. 1/3 godaantota seeraan alaa dubartootaa jedha. Hojii dhabuun, dinagdee fooyya'aa barbaaduun, walitti bu'iinsi, dhiibbaan maatii fi riyaa, abdii dhabuun fa'aa sababoota godaansaa kanaaf isa olaanaa ta'amee akeekame. Godaansi karaa seeraa ulaagaawwan hedduu ka gaafatu ta'uu fi leenjiiwwanii fi sanadoota barbaachisoo baafachuuf bu'aa bahii fi baasiin heddummachuun immoo sababaa godaantonni godaansa karaa seeraa akka hin filanne godhaa jiru keessaatii jedha. Galii fi carraawwan hojii godaansa seeraatiin argamanis murtoo fi hawwatoo kan hin taa'in akka ta'an gabaasni kun ni mul'isa. Waliigaltee hojii Itoophiyaa fi biyyoota galoo galaana Aden kana hojiiwwan galii fooyyee hin argamsiifnee fi hojii mana keessaa dabalatee hojiiwwan murtaa'u ilaallata. Kutaalee tokko tokkotti godaansi seeraan alaa aadaa barame ta'aa dhufee jira jedha. Kanneen miseensonni maatii isaanii godaansaan milkaa'aniif sadarkaan isaanii hawaasa keessatti akka ol ka'ee ilaalamu godheera. Imalli gama ulaa galaana Diimaa fi galoo galaana Eden waggoota dhiyoos daran balaafamaa ta'aa dhufeera. Jaarmiyaan godaantotaa UNIOM akka jedhetti bara 2014 qofaa sababa godaansa seeraan alaatiin godaantonni 76,524 dhumanii jiru. Kanneen keessaa 98,000 akka ta'an handaara galaana Yemen irratti dhuman. Tajaajilli istaatiksii giddu galeessaa Itoophiyaa bara 2021 keessa lammiileen 51,000 godaantonni waggoota 5 walitti aananiif hanga bara 2021tti godaansaaf manaa ba'an eessa akka jiran hin beekamu jedhe. Lammiilee Itoophiyaa gara baha giddu galeessaa malees gama kibbaan Afrikaa kibbaatti, gama kaabaan ulaa Sudan, Liibiyaa fi galaana Meditiraaniyaatiin gara Awurooppaa ni godaanu. Akka furmaataatti Itoophiyaan lammiilee isheetiif carraa dinagdee babal'isuu qabdi. Hiree imalaa hojii karaa seeraatiin biyyoota itti godaanamu kanneen itti godhamus babal'isuu qabdi jedha. Waliigalteen carraa hojii biyyoota kanneen faana Itoophiyaan mallatteessite carraawwan hojii gosa hedduu of keessatti hammachuu qabas jedha gabaasni kun. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aaf harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keelloo hafe waliin turtii gaarii.